dhugaaniin qallatti malee hin cittu jedha Oromoo gaafa mammaaku. Rabbiin dhugaa kiyya naa baasee jira. Ani fayyoorraa viidiyoo dalaguu barbaadee miti yookaan immoo viidiyoo seerraa hojjechuu barbaadee miti. Edan arge viidiyoo kana, edan arge viidiyoo ishee jechuudha. Saatii isheen itti gadhiifti argitanii jirtu. Amma hammaatti iyyuu irraa hojjechuun barbaanne garuu jechuudha hiriyoonni koo ijoollee nama lama jira. Maanni wanti ta'e barana fayyoodhaan jechaa turte. Nuti soba se'aa turre sobdee maqaarra keessee sobdee maqaa balleessaa turte jennee dubbiin dhugaa taatee mul'atti maaliidha inaa jedhe ijoollee nama lama sagalee naa qabe sagalee isaanii asirratti fidee isinii maxxansuu nan danda'a. Achumarraa inni barreeffamaan eeyyeeni rabbiin hin hojjeta jedhetanii itti barreessee mal'isee sagalee hin deebifneef jechuudha. Maaliif jennaani eduma gaafa viidiyoon sun gadhiifamu ani duraan iyyuu waan hin beekuuf jechuudha. Akkamitti akkas ta'e wantichi jedhee bakka nan dinqisiifadhe jechuudha. Garuu jechuudha duraan yoo hin yaadatu ta'e isinitti mee jira. Jorti isheen maqaa na balleessite illee sobaan kijibaan maqaa na balleessite illee boo'ee tanii rabbii kiyyatti madhee jechuudha. Boo'ee rabbii kiyyatti rabbii kee dhuganaa baasin jedhe. Maaliif kan see qabatama waan hin qabuufi viidiyoodha waan na bira jiruufi hiccitiin ishee hunda amma mucaan ishee kun gabba'u WhatsApp kiyyarra guutee jira. Isinin argisiisa. Isinin jennaani ilmi namaa ganama namanu. Sobatti illee nama fudhataa jechuudha ilmi namaa jechuudha. Yeroo tokko ilmi namaa nama namanuu jechuudha. Garuu kan nama amanu, kan dhugaa namaa beeku, kan dhugaa namaa baasu laa ilaaha illallah qofaa jechuudha. Rabbi tokkicha qofadha jechuudha. Yeroo sana ani fayyoon mucaa qabdi, mucaa akkasii qabdi jedhee isinitti mee jennaanitu soba maqaballeessiidha faasofta malee fayyoon mucaa eessaa fuute naan jettanii jechuudha. Fayyooni osoo kutaa har'a isinitti mee ishee illee gabbaatee isinitti himte isinitti hime osoo kutaa 8 barattuutu manatti deesse. Injira maal hin beektu biyya keenya keessatti fakkeenyaaf wallagguma keenya keessatti jechuudha durbi tokko manatti deessi osoo hin heeruminitu tasa akkan ta'etti bakka jaalallee isheerraa ulfoofteetu manatti deessii jechuudha. Hin jirti darbee intala baluu manatti deesse jedhu ilma baluu manatti dhalche jedhu bakka hin jira miti waanuma nama keessa jiru waanuma addabaabaayii keessa jirutu ani dubbii kana qubaqa waan hin qabuuf dhufee dubbadhe. Garuu isinii namoonni tokko sobaa maqaa balleessite naan jedhan. Garuu immoo rabbiin immoo ani mimmaan qobuuseen boo'e dhugaa rabbiin namatti hin darbu yoo namni natti darbee an rabbumatti kennadha wallahi rabbumatti kennadha. Gaafa namni natti darbu humnaan qabu hin baafadhullee jechuudha. Otuun baafadhe inuma hin baafadha. Garuu jechuudha boo'ichaan hin dabarfadha. Boo'ichaan rabbitti kennadha. Rabbiin koo oolee bulcha malee jechuudha. Dhugaa kiyya inuma dhufee naa baase. Argitan miti mucayyoon manatti dhuftee harmee wajjin manatti dhuftee mucayyooni duraaniyyuu footoo isheetti agarsiisu mucayyoo sanaa akka isheen heerumtees akka isheen biyya alaa turtes mucaan sun hin beekte mucaa waggaa 12ti. Saniin booddee mucaan dhuftee gigim hin galootte. Maal goote reessa litti abbaa kakuutti himtee jechuudha. Isin duraan na hubachuu diddaniitu ufuma arrabuma isheetiin jechuudha akka mucaan kan ishee ta'e akka mucaanii kan ishee taate laxat goote galgala himte jechuudha. Mucayyoodhaan illee deemii galii jetteen. Ani kanarratti ishee qeequu yookaan immoo isheef gammaduu miti kan hin dhufee dubbadheef jechuudha. Wanti isinii galuu qabu ishee qeequu yookaan immoo wanti kun safuudha wanti kun akkasii jechuuf miti kan hin dhufe maaliif darbee inuma jira waan ta'eef waan nama mudatudha. Otoo durbummaan jirtu iyyuu in ulfoofta jechuudha. Kun wanta isaati waan ta'eef hundi keessan iyyuu hin beektu. Isa kan qeequuf miti ani kan hin dhufe jechuudha. Wanti isiniif galuu dhufu kan ani dubbadhee jennaan maqaa balleessita hin sobda naan jettanii sanaaf hin dubbadhe. Dhugaan kiyya waan naa baateefini dubbadhe malee amma ni fayyoo qeequu yookaan immoo fayyoo tuffachuu kanaaf miti. Waanuma jirudha waan ta'eef wanta safuu miti. Wanti kuni darbee safuu ta'uyyuu darbee numa jira waan haaraa miti jechuu kooti. Wanti fayyoo irratti ta'e kuni wanta haaraa miti jechuudha. Kanaaf jennaani isheellee daqee keessaan dubbisee jira. Maaliif dhugaan kiyya naa baate kan jedhamu isheellee keessaan dhaqee dubbisee jira. Sagalee koo dhaggeeffattee giggim hin dubbannee jechuudha. Maaliif hin dubbannee hin beekti kaa isheen iyyuu na yaadannee iyyuu natti fakkaata. Akka rabbiin dhugaa kiyya naa baasaa jiru na yaadanne natti fakkaata fayyooni. Otoo na yaadatte viidiyoo kana gadumaan dhiistu giggim gootee dhoksitee hambifti. Maaliif jennaani kanaan dura hin sobdee maqaa na balleessitee
ani fayyuman jiraatteerume ani fayyuman abbaa kakuutteerume jetteetu dubbachaa turte jechuudha. Garuu immoo kunoo ammoo arrabuma isheetiin dubbatte sinoo gamaal jette warrooniin sobdaan aan jettanii ani yoon sobee mata duree irratti soba malee gara bidisinitti dubbadha. Yoon sobee mata duree irratti soba malee viidiyoo keessatti soban dubbadhaan waan hin argee fi waan hin dhagee hin dubbadhaa jechuudha. Soban dubbadha. Tasa isaan mata duree irratti kan hin sobu nama tokko darbee ilaalee soba. Dhugaa warri sabiskaabii guddaan irra qabu iyyuu hin soba maaliif jarri kun sobu jedhee xiqqootti dabala malee hundaayyuu ittiin dabalu jechuudha. Kanaafuu ani gammadeen jira. Garuu abbaa kakuu hojii walloluu isaanii hin gammanne wallaahi isaan rakkoon qaba abbaa kakuu nanaa sobsiisaa jechuun kan dhugaan kiyya naa baatan gammadee ijoollee jirtu warra dhuftanii sagalee naa qaabdadhe. Rabbiin akkasumatti miskiinaa fi dhugaa bakkee baasa jechuudha. Kana bichaa miti ani namnillee baay'ee tokko na miidhee ture miidiyaa kanarraa jechuudha. Baay'ee tokko na miidhee viidiyoon irratti waraabeetu waggaa tokko baranaati. Viidiyoo isaanii waraabee fidee yuutuubii irraa waraabee fidee tiktookii irraa waraabee fidee yuutuubii irra gadhiise akkuma biyyaa hunduma waraabamaa jechuudha. Ajandaa qabu jedhee waraabee fidee gadhiise. Naatan viidiyoo keenya waraabde jedhanii qilleensaan godhanii nama sadii ta'anii na arrabsanii viidiyoon irratti waraabanii tiktookii irra gadhiisanii saniin booddee yaadattu yoo ta'e ijoolleen jirtanii saniin booddee viidiyoon irratti waraabanii screenshot godhanii dhaqanii saniin booddee nan karadhe. Maaloo kaasaayii ani kanaaf miti biyyumatu si waraabe malee kanaaf miti jedhee dhaqeen karadhe. Namoonni lama tole jedhanii garaa naa laafanii isaan viidiyoon irratti waraabne tokko viidiyoon irratti waraabde jechuudha. Saniin booddee dhaqeen kadhe ol seene narraa kaasee nan tole naan jette amalaan itti badde ani hamaa fi waraabne ka akkuma biyyi waraabuu jalqabe anis yeroo sana haaraadha. Isaaniif hin galle malee wantiin isaan waraabu yeroo itti nama waraabdu tiktookii irraa feemesii goota yuutuubii irratti yoo fiddee gadhiiste naam dhiifama jaartii gidduutti na waame feemesii goota nama tokko yoo waraabdee fiddee yuutuubii irratti gadhiiste jechuudha. Garuu isaan immoo beekan ijoollee haaraadha. Na qomatanii waan waraabde jedhanii na arrabsan. Sanii booddee viidiyoo sana dhaqee kaasi jedhanii karadhee mucayyootti ni jirti na daawwachuu dandeessi dhugaa rabbiin sobu'an nan kadhe. Kaasin jedhe yeroo sadii deebi'etti kadhe. Ijoollee isaanii keessaa iyyuu itti deebi'anii naa kadhatanii warroota wajjin walii galanii naa arrabsan keessa kadhatanii hin didde. Saniin booddee boo'ee maraadhe keessa kiyyeetti boo'ee maraadhe rabbitti halkanii guyyaa boo'ee dhugaa rabbiin isiniin jedha rabbummaan achumaa darbatee dhufee jechuudha. Tiktookii sana dadhabamsiise. Tiktookii sana guutummaan guutuutti zeeroo godhe jechuudha. Inuma kaase viidiyoo sana viidiyoo qofa osoo hin taane tiktookii masee remove godhe abbaa yuutuubii. Ani humna dhabee kadheellee dadhabee akka namaatti garuu na didde viidiyoo sana kaasuuf. Viidiyoon suni viyuu guddaadhaan ilaalame jechuudha. Inni isheen irratti hojjette maaliif viyuu guddaa ilaalame ijoolleen na beeku yuutuubii garaagaraa irratti na beeku ijoolleen isaaniif maaltu ishee akkas ta'e maaf ishee akkasitti arrabsite kan jedhamu dhaqanii dirrisanii ilaalanii jechuudha. Sheer walitti godhanii jechuudha. Saniin booddee ani amala isheen naan jette sin qabu bakka jecha baay'ee naan jetteetu na arrabsite jechuudha. Rabbiin hundee isaa dhufe achumatti buqqisee gate. Dhugaa rabbiin isin jedhe yeroo hundumaa waan xiqqummaa makootii ka'ee gaafa rabbii kiyya garaa tokkoon gattaa'ee kadhadhu yookaan immoo boo'ee angatii namarraa baafachuun barbaadu beektan miti rabbitti kenna wallaahi hin tura malee jechuudha. Guyyaa lama sadii gidduutti dinqii sana argisiisa jechuudha rabbiin jechuudha. Dhugaadhuma rabbiin isinitti hima wallaahi laasim warabbal kaaba rabbii koo gattaa'ee kadhadhee taanaanii guyyaa sadii guyyaa afur gidduutti dinqii hojjisiiseen argisiisa rabbiin jechuudha. Maaliif namatti hin darbu waan hin qaburraan nama gargaara hiyyeessa yoon boo'ee bakka gargaaruuf hin tattaafadha. Ofii kooti hagabuu bulee ofii kooti qullaa deeme ofii kooti miila qullaa deeme nama birii tokko lama gargaaree gammachiisuun natti tola jechuudha. Rakkataa waan nyaata hin qabne warra humna hin qabne bakka kanumaaf na gargaara natti fakkaata rabbiin. Dhugaa rabbii jireenya koo keessatti na milkeessaa dhufaa jira malee na xiqqeessaa dhufaa jiru jechuudha. Kanaaf rabbii guddaa laa ilaaha illallaatti gammada jechuudha yeroo hundumaa. Kanaafuu rabbiin kiyya dhugaa naa baase jechuudha. Kan fayyuu kanallee ijoollee baay'een natti duulanii bakka dhugaa rabbii dubbachuullee hin danda'u jechuudha. Bakka waan akka waan hin maqaballeessetti dubbachaa turanii garuu rabbiin immoo har'a guyyaa eegee ji'a tokko yoo hin fidne
Kuna dhugaa kiyyan aabaase jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin.